Ashama harka fuunee hordoftoota fi daawwattoota jirra miidiyaa neetworkii kan biyya keessaa fi biyya alatti argamte hundi keessanuu nageenya keenya kan jaallaa fi kan tokkummaa bakka jirtanitti sinaa ga'u jecha kuni yeroo hundumaa yeroo isaa eeggate kan isin bira ga'u qophii aadaa imaltuuti. Qophii aadaa imaltuu keenya har'aan aadaa Oromoo kan ta'e buna qalaa isin biraan geenya. Egaa hordoftootaa fi daawwattoota keenya qophicha qopheessuun kan isin faana turu ani Mitiraa Bayyaani. Hanga xumura qophii keenya nu faana turaan affeerraa keenya. Buna qalaan nyaata aadaa uummata Oromoo keessaa isa tokkodha. Nyaata aadaa ulfoo kabajamaa ta'us isaati bakka olaanaa uummata Oromoo birattis qaba. Buna qalaan nyaata aadaa uummata Oromoo keessaa irra caalatti Oromiyaa lixaa fi kibbatti beekama yoo ta'us nyaata yeroo ayyaanaa cidhaa fi moggaasa daa'immanii atiitee akkasumas immoo yeroo keessummoonni mana namaa dhaqan dhiyaatudha. Buna qalaan akka nyaata idileetti ganama guyyaa fi galgala hin dhiyaatu. Jilleewwan kunneenis kan mataa fi amantaa alattis ta'us danda'a. Sababa buna qalaan itti qophaa'uuf aadaa adda addaatu jira. Innis jilleewwanii fi sirnaawwan adda addaa irratti qophaa'a. Jilleewwan kunneenis keessaa yeroo cidhaa nagaa fi dubartiin deessee yeroo namni wal ajjeesee walitti araarsuufis kanaa fi kan kana fakkaatanidha. Bunni yeroo qalamu hirmaattota adda addaa qaba. Hirmaattonni kunneenis dhiiraa fi dubartoota. Akka aadaa uummata Oromootti buna kan qalu dubartoota. Dubartoonni hojii buna qaluu haa hojjetanii malee buna qalamuu sana fiixee isaa irraa caccabsu dhiira. Akka aadaa uummata Oromootti dubartoonni buna qalamuufis qophaa'e sana fiixee isaa hin caccabsitu. Safuudha. Kunis dubartiin gara laafettii ta'uu isaa agarsiisa. Adeemsa buna qalaa isin daawwachiifna. Wantoota buna qalaaf ta'u qopheeffachuun buna gaarii ta'e keessaa funaana. Buna bilchaatee harkaan hammaaranii booda ni lakkaa'u. Bunni kunis lakkoofsa guutuu yoo ta'e itti gammadan. Kana booda buna duudaa kana ilkaaniin kutan. Afaaniin si kunne afaanii waan hamtuu nurraa kuti jechuunis eebbifatu. Eelee gurraatti buna gurraacha nagaan nu guuti. Kumiin kunni nagaa jechuun gadamojjii bunaa kan nyaachuunis dura eebbisu. Buna funaananii abbaa warratti kennu. Akka fiixee isaa irraa caccabsuufis buna kana yeroo mataa isaa irraa caccabsani sana akkas jechuun waaqa garaa qulqulluudhaan kadhatan. Yaa buna ilkaaniin si kutee waan hamaa narraa kuti. Falfattuu fi hinaaftuu garaa naaf hin yaadne bulee ka'ee koo na admaasu kan ija hamaa na ilaalu narraa kuti ijoollee koorraa kuti sanyii koorraa kuti karra koorraa kuti jechuun waaqa isaa kadhatanii fiixee buna isaa caccabsan. Sana booda dhiira mana keessa jirutti kennuudhaan fiixee isaa irraa caccabsu. Abbaa warraa meeshaa bunaan dhufe keessaa harka naquudhaan buna harka isatti hammaarata. Isa harkatti hammaaratee baay'inni isaa lakkaa'ee sababa bunni lakkaa'amuufis milkii ilaallatu. Akka milkii itti ilaallatan bunichi harka isaanitti hammaaratan baay'inni isaa yoo maangoo yookiin qaraa ta'e dhimmi qalamuuf suni milkii gaarii akka hin qabnetti lakkaa'ama. Lakkoofsi guutuu yoo ta'e immoo akka milkii gaarii qabu jedhama. Ammas sana booda dubartiin buna qalutti kennu. Dubartoonni buna qaltus meeshaa qopheeffattee ergasii buna meeshaa qophaa'etti naquudhaan ibidda irra keessee bilcheessiti. Xumura irratti dhadhaa addaannoodhaan itti naquudhaan akka sirriitti bilchaatutti booqqaadhaan hanga bilchaatutti itti sochoofan. Dhuma irratti nyaataaf qophaa'u. Nyaanni kunis yeroo qophaa'u kadhannaa barbaachisu hundaa kadhachuun isiniif tufne jechaa sooratu. Qorataan aadaa fi seenaa Oromoo tokko akka jedhanitti aadaan nyaata bunaa qalaa akka dhaloota dhufuttis darbu haala ol kaa'amuus qabas jedhan. Egaa hordoftootaa fi daawwattoota jirra miidiyaa neetworkii qophii aadaa imaltuu keenya har'aatiin aadaa Oromoo buna qalaa qabannee isiniif dhiyeessine asirratti goolama. Qophicha qopheessuun kan isin faana ture ani Mitiraa Bayyaani. Hanga xumura qophii keenya birootiin walitti deebinutti gama kootiin nagaatti.